Jireenya namaa keessa lixuu. Hiriyyaa kooti, hariiroo gaarii qabna. Wal gorsina, gorsas walirraa fudhanna. Hiriyyaa gaarii taanus waan irratti waliin galle baay'ee qabna. Hiriyyaan koo kun yeroo tokko tokko jireenya dhuunfaa qabaachuu keenya ni dagata. Yeroo hedduu lafumaa ka'ee dhimma dhuunfaa koo keessa galee na jeeqa. Fakkeenyaaf yeroo hundumaa dhufe ati maaliif maallaqan qusattu? Maaliif yeroo hundumaa rakkatta naan jedha. Anaaf yaadee akka dubbatu nan beeka. Dhuguma akka hiriyyaatti yoo waan gadhee hojjedhu cal'isee na bira darbuun qabu. Gorsisaa garuu kan dhugarratti hundaa'ee fi haala qabatamaa ilaalcha keessa galche ta'uu qaba ture. Lafumaa ka'ee akkas naan jedhe malee yeroo maallaqa koo qisaasessu waan argeen qabu. Galii fi baasii kiyyas sirriitti beeka. Gama biraatiin waan na gorsu kana ofii isaatiif hojjetee fakkeenya naaf ta'uu qaba ture. Maallaqa dhabee kan yeroo hunda rakkatu ana qofaa miti. Innuu osoo galii na caalu qabu yeroo baay'ee maallaqa narraa liqeeffata. Isallee dabareedhumaa walirraa liqeeffanna. Walitti hirkatanii jiraachuun seeruma hiriyyummaati. Kanaa dhala namni hunduu rakkoo dhuunfaa icciitii fudhannee jiraannu baay'ee qabna. Wal beekna malee jireenya walii keenyaa guututti hin beeknu. Haala namni keessa jiru osoo hin beekin yaada walirratti kennuun dhimma dhuunfaa keessa galanii natu siif beeka jechuu ta'a. Isallee waan nama hin galchine keessa galanii jireenya namootaa jeequun amaluma nama baay'eeti. Akka waan qusattu isa fayyadduutti hanga si dhiphisutti maallaqa kee qusadhu jedhanii si gorsu. Dhiyaa barii sitti dubbatu. Waa'ee namaa abbaa caalaa dhiphachuun maaliif barbaachise? Itti himnee dinnaan jireenya isaati waan ta'eef itti dhiisuudha. Nuti isaaf jiraachuu hin dandeenyu. An jireenya koof nan yaada. Wanta hiriyyaan koo na gorsu kana anis yaadeen beeka. Yaadni koo naaf milkaa'uu didee dhiphachaan jira ta'a. Inni immoo ganamaa galgala dhufee dhiphina koo irratti dhiphina naaf dabala. Kana gochuu yoo na miidhe malee maal na fayyada? Wanti kun gama biraatiin hariiroo keenyas ni miidha. Sababni isaas gorsi isaa waan na dhiphisuuf isa baqachuu eegala. Kanaafuu dubbiin kun akka laayyootti ilaalamuu qabu. Dhimma namaa hanga barbaachisuu ol keessa galuu hin qabnu. Wanti akkanaa aadaa badaa jijjiiruu qabnu jedhee yaada. Xumureera. Galatoomaa.